السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم نجاجرتو ilmaan Oromoo kan biyyoota adda addaa jirtan hundi keessanuu hunda dura bakka jirtanitti salaamanni keenya isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aa kana kan argamnu mana obboleessa keenya obbo Marwaan Ibroom Muhammad biratti argamna fi haadha warrasaa Aadde Misraa Qaasim Hassoo biratti argamna jechuudha. Egaa obboleessi keenya obbo Marwaan nama gartee akkuma ilaaltanii gartan nama hir'ina qaamaa qabu. Yeroo dheeraadhaaf haala rakkoo guddaa akkana jennee ibsuudhaaf gartee jechi namatti xiqqaatu keessa yeroo dheeraaf jiraachaa ture. Amma immoo garuu miilli tokkichummaan hafeefu kun ogaa akkuma laaltanii agartan kana haala kanaan dhukkubaa jira. Kanaaf amma guutumattuu hojiis dadhabee waa tokko gabbahee waanuma silaa alaa duraan fuula namaa dhaabbatee waa argachaa ture sanillee hanqatee dadhabee jechuudha. Haala gabbahuu dadhabee haala kanaan gaa kunoo mana galee jira. Kanaaf meegaa gara isatti isin dabarsee innis akka haala rakkoo keessa jiru isinitti ibsu asumaan gara isaatti isin dabarsa. Anillee duraan gabbee waa laallachuu ture. Deebii miila tokkollee hin qabu. Haalli fayyaa kanaa rakkoo hedduun irra ture. Na rakkisaa ture haalaani. Har'a immoo gabbee waan silaa fuula namaa dhaabbadhee ilaaladhee warratti fi maatii kiyyattiin ol garagalullee unoo dadhabadhee fincaaniifillee gabba'uuf dadhabadhee mana galee jira. Kanneen biyya namaa keessa jirtanillee kanneen biyya alaa jirtanillee anillee waan biyya namaa jiruuf waan rakkoon gartee biyya namaa nama gootu ni beeytan. Kanaafuu obboleeyyan kiyya isin ilmaan Oromoo guutuun har'aaf laaltanii gartan akkaan keessa jiru waan inni isinitti himu miti. Waan ija teessan agartanii. Kanaafuu waan qabdaniin haa xiqqaatu haa guddatu haati mana kiyyaallee dadhabduudha. Ji'a ulfa baatii sagalii garaa qabdi. Deemtee waa takka alaa naa fiduu hin dandeessu. Naa walii qaqqabdi moo alaa waa takka waan takka naa fiduu hin dandeessu. Kanaafuu xiqqaattuu guddattuu yaa obboleeyyan kiyya akka na cinaa dhaabbattan asumaaniin dhaamsa kiyya gama keessan dabarfachuu barbaada. Obboleessi kiyya kunillee dhufee haala kanaan na gargaaruu isaa kana niin galatoonfadha. Isinillee niin galatoonfadha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya xiqqaattuu guddattuu waan qabdaniin irraan tana rakkoon xiyya rakkoo teessanii akka na cinaa dhaabbattaniin barbaadaa jechuudha. Akkuma asii gaditti nu ibsuuf yaaltee haalli rakkoo keetii kana fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma magaalattii kana keessa waggaa meeqaaf jiraachaa turtee haala akkamii jiraachaa turtee eenyutu si gargaaraa yoo si gargaaran hoo qaama kamtu si gargaaraa hagam si gargaaranii kana hoo mee wanni nu ibsitu jira yoo tarii gargaarsa biraa akka qabaattu taate jechuu kiyya. Gargaarsa biraatiif duriifillee gargaarsi egaa fuuluma namaati. Waan takka ani amata 15 biyya kana jiraachuu ture. Amata 15 kanarraa yeroo takka kan inni dhukkubu mana deebi'aa yeroo takka gabbahaa yeroo takka ol garagalaa akkuma laaltanii gartan kana fayyaan kun narra ture jechuudha. Amata 20 fi wayii deema. Ilaa hanga ammaatti wal'aansa harkadhee hin jiru jechuudha. Fayyaa harkadhee hin jiru jechuudha. Biyya teenyas talaaltanii gartan akka dhabnee biyya keenya irraa baanee biyya namaa keessa balaan baluu jirra jechuudha. Kanaafuu rakkoon gaa namayyuu beeki gaa ni beeka waa'ee jiruu biyya namaa tana namuu ni beekaa jechuudha. Wanni gallus kira yaadannee hin qabnu jechuudha obboleessa kiyya. Kanaafuu rakkoon tun hedduudhaaf duriis gabbee yeroo takka walaalladha yeroo takkas oliin garagala yeroo na dhukkubuus ni ciisa. Kanaafuu gaa rabbii kiyyatti obseetumaan gaa har'aan tana jabaannaan gama keessan dhiyaadhee jechuudha. Atilleen duba urmii dheertuu urmii irraa geessaa rabbi siyaa kan nuun siin galatoonfadhaa jechuudha. Hayyemee haa gara haadha warra keetiitti mee kanni isinis mee egaa haalli kee fi walumaa galatti rakkoon isin keessa jirtan maal akka taate kan nu ibsitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ilmaan Oromoo nagaa fayyaa maaliif jirtan jiruuf jireenya nagaa. Nuti wanni rakkoon teenya keessa jirru kun otanuma nu gartan tana alhamdulillah rabbil alamin egaa lubbuun numa jirra. Sanumaafuu wanni nuti barbaannu ammaan tan akka ilmaan Oromoo wanni taatan cuftinuu qabiyya jirtan qabiyya namaa jirtan karaa karayyuu akka nu cinaa dhaabbattan inni kun nama fayyaa hin qabne rabbii jecha ol qabeetiin gaggabaa ficcaaniif sagaraa mana jalaa fuudhaa jira. Anillee nama da'iifaa tana gubbaan ji'a baatii sagaliin garaa qaba. San gubbaan illee fayyaan dhabee dhukkuba dikkar jaamuun natti argame fiilaa gaastiriiqii wajjin fayyaa dhabee jechuu hiraara isaatii wajji.
sanumaaf akkana gargaartaniin barbaada wanni ilmaan Oromoo ta'e muslimni cuftinuu akkana cinaa dhaabbattaniin barbaada rakkoo biyya namaa keessa jirra waan biyya namaa keessa jirruuf akkana gargaartaniin barbaada waan biraatii miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Hayyeegaa obboleeyyan keenya rakkoon obboleeyyan keenya gaa akkuma asii olitti ilaaltanii gartanii kana kanaaf namoonni gaa carraa viidiyoo kana laaluu argattanii viidiyoo kana laaltan hundi keessanuu waan dandeessaniin obboleessa keenya kana lakkoofsa bilbilaa isaatis viidiyoo kana jalatti kan isiniif maxxansinu taha. Kanaaf gaa viidiyoo kana gartee walii raabsuudhaan akkasumatti namuu xiqqoodha jettanii osoo hin tuffanne asuma gartee warri hargeysaa jirtan irraa jalqabdan jechuudha. Namuu waan dandeettii keessaniitiin gartee akka obboleessa keenya bira dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafannaa. Ilmaan Oromoo hundi warri biyyoota adda addaa jirtan amantii adda addaa hordoftan hundi keessanuu hedduu galatoomaan isinin ja'a gaa insha Allah obboleeyyan keenya kana isaanii haalli isaan irra keessa jiran kun fooyyaawetti akka walitti dachaanuun abdii rabbiirraa qabaa isinirraas qabaa insha Allah. Kanaaf hanga xumura sagantaa kanatti nu faana turuu keessaniif hedduu galatooma. Egaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuu nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.